Ashamar kafune akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota qophii ispoortii miidiyaa afaan Oromoorraa oduu saatii kanaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu ispoortii saatii kanaa kan isinitti himu ana Maddeen Siraajim qophii ispoortii keenya waliin turtii gaarii isiniin jenna. Oduu biyya keessaatiin eegalla. Waancaa kilaboota Itoophiyaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee qopheesse irratti kilabiin dhiyaa Oromiyaa Jimmaa Abbaa Jifaar Ramaddiisaa keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti itti fufeetti jira. Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar bara kana taphoota sadii irratti gooliiwwan lakkoofsuudhaan qabxii 9 argachuudhaan Ramaddicha dursaa jira. Tapha jalqabaa irratti Buna Itoophiyaa simachuudhaan 2-2 yoo injifatu, tapha lammaffaa isaa irratti Addis Ababaa Siitii simachuudhaan 1-2 injifatee jira. Tapha sadaffaa isaa irratti Raayyaa Ittisa Biyyaa simachuudhaan 3-1 yoo injifatu, bara kana Ramaddiisaa keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Jimmaan Abbaa Jifaar bara kana cimee akka dorgomu bulchiinsi magaalaa Jimmaa obbo Abdulaakim Muluu fi kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Tijaani Naasir akkasumas boordiin kilabichaa obbo Tamkiin Shariid deeggarsaan godhan garichaa akka cimsaa jiru simamaa jira. Abbaa waancaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara 2018 Jimmaa Abbaa Jifaar bara 2000 bara 2013 qina diinagdee isa mudatee fi akkasumas Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatiin dhiibbaan isarratti godhameen gara Liigii Itoophiyaatti gadi kufee kan ture yoo ta'u, bara kana Maqalee Kaanamaan erga Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessaa ol baasee carraa jirutti fayyadamuudhaan gara Pirimeer Liigii Itoophiyaattis ol guddatee jira. Jimmaan Abbaa Jifaar bara kana leenjisaa Ashannaa fi Baqqalaa fi taphataa Saaladdiin Saayidis gara kilabichaatti fidatee jira. Pirimeer Liigii Itoophiyaa Oktoobarii 17 eegalu irratti Jimmaa Abbaa Jifaar akka cimee dorgomus hanga xumuraatti deeggarsa barbaachisu ni goona jedhanii jiru bulchiinsi godina Jimmaa fi kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Tijaani Naasir. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kunneen oduu biyya keessaatii amma gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Pirimeer Liigiin Ingilaandii torbee torbaffaan sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa taphatamee jira. Tapha sanbata xiqqaatiin Maanchister Yuunaayitid dirreesaa Old Trafford irratti Evertoniin simachuudhaan tokko wal qixabuudhaan qabxii yoo qooddatan, Barnileen dirreesaa irratti Neewarchi Siitii simachuudhaan 2-2 baanee jiru. Chelsea dirreesaa Stamford Bridge irratti Southampton simachuudhaan 3-1 yoo injifatu, Leeds United dirreesaa irratti Watfordin 1-2 injifatee jira. Wembley dirreesaa irratti Newcastle United simachuudhaan 2-1 yoo injifatu, Brighton dirreesaa irratti Arsenalin simachuudhaan 2-2 ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Tapha sanbata guddaatiin Crystal Palace dirreesaa irratti Leicester City simachuudhaan 2 wal qixa yoo baanu, Tottenham Hotspur dirreesaa irratti Aston Villa simachuudhaan 2-1 injifateeti jira. West Ham United dirreesaa irratti Brentford simachuudhaan 2-1 yoo injifatamu, taphni torban kanaa cimaadhaan eegamaa ture Liverpool Anfield irratti Manchester City simachuudhaan 2 wal qixa xumuranii jiru. Gara Liverpool goolii jalqabaa Sadio Mane yoo galchuu, goolii lammaffaa Mohamed Salah galcheeti jira. Gara Manchester City goolii jalqabaa Foden yoo galchuu, goolii lammaffaa Kevin De Bruyne galchuudhaan goolabameeti jira. Salah attikura, Moshman kura tiranga gol! Tiranga gol! Salah Sadio, Mamma Afrika ya Makeba, Mamma Afrika ya Mandela. نعم استنتاجاتي كلها كانت سليمة يا جوارديولا. نبهتك وحذرتك يا صلاح. ابدع صلاح، حتى صلاح عالمي الولد المصري. الله يا زازي، زقزق يا صلاح، مش ممكن يا صلاح، ابكاهم صلاح بالعادة. صلاح سبيسياليتي صلاح الثاني عالمي على طريقة الكبار وهو من الكبار بمراوغات دييغو وابداعات. Gabatee Pirimeer Liigii Ingilaandiin Cheelseen qabxii 16 yoo dursu, Liverpool qabxii 15 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Manchester City qabxii 14 sadarkaa sadaffaa, Manchester United qabxii 14 sadarkaa arfaffaa, Everton qabxii 14 sadarkaa shanaffaa, Brighton qabxii 14 sadarkaa ja'affaa irratti argama. Brentford qabxii 12 sadarkaa torbaffaa, Tottenham Hotspur qabxii 12 sadarkaa 8ffaa, West Ham United qabxii 11 sadarkaa 9ffaa, Aston Villa qabxii 10 sadarkaa 10ffaa irratti argama. Arsenal qabxii 10 sadarkaa 11ffaa, Wembley qabxii 9 sadarkaa 12ffaa, Leicester City qabxii 8 sadarkaa 13ffaa, Crystal Palace qabxii 7 sadarkaa 14ffaa irratti argama. Watford qabxii 7 sadarkaa 15ffaa, Leeds United qabxii 6 sadarkaa 16ffaa, Southampton qabxii 4 sadarkaa 17ffaa, Burnley qabxii 3 sadarkaa 18ffaa, Newcastle United qabxii 3 sadarkaa 19ffaa irratti argamu, Norwich City qabxii 1 sadarkaa 20ffaa irratti ni argama.
La Liga Spainitti yoo sin dabarsinu La Ligaan Spain Oktoobarii 1 hanga Oktoobarii 3tti taphatamee jira. Tapha Oktoobarii 1tiin Atletico Bilbao dirree irratti Deportivo simachuudhaan 1-2 yoo injifatu, tapha Oktoobarii 2tiin Osasuna dirree irratti Rio simachuudhaan 1-2, Molcan dirree irratti Levante simachuudhaan 1-2 yoo injifatu, Cadiz dirree irratti Valencia simachuudhaan 2-2 bahuun qabxii qoddatanii jiru. Atletico Madrid dirree irratti Barcelona simachuudhaan 2-2 injifatee jira. Oktoobarii 3tiin Elche dirree irratti Celta Vigo simachuudhaan 1-2 yoo injifatu, Espanyol dirree irratti Real Madrid simachuudhaan 2-1 injifatee jira. Getafe dirree irratti Real Sociedad simachuudhaan 1-1 bahuun qabxii yoo qoddatan, Villarreal dirree irratti Real Betis simachuudhaan 2-2 injifatanii jiru. Grandi dirree irratti Sevilla simachuudhaan 1-2 injifatee jira. La Liga Spain Real Madrid qabxii 17 sadarkaa tokkoffaa irratti argamu, Atletico Madrid qabxii 17 sadarkaa lammaffaa qabatee jira. Real Sociedad qabxii 17 sadarkaa sadaffaa, Sevilla qabxii 14 sadarkaa arfaffaa, Osasuna qabxii 14 sadarkaa shanaffaa, Real qabxii 13 sadarkaa ja'affaa, Atletico Bilbao qabxii 13 sadarkaa torbaffaa, Valencia qabxii 12 sadarkaa 8ffaa, Barcelona qabxii 12 sadarkaa 9ffaa, Real Betis qabxii 12 sadarkaa 10ffaa yoo qabatan, Villarreal qabxii 11 sadarkaa 10ffaa, Molcan qabxii 11 sadarkaa 12ffaa, Espanyol qabxii 9 sadarkaa 13ffaa, Elche qabxii 9 sadarkaa 14ffaa, Cadiz qabxii 7 sadarkaa 15ffaa, Celta Vigo qabxii 7 sadarkaa 16ffaa, Grandi qabxii 6 sadarkaa 17ffaa, Levante qabxii 4 sadarkaa 17ffaa, Deportivo qabxii 3 sadarkaa 19ffaa, Getafe qabxii 1 sadarkaa 20ffaa irratti argamu. Hojjamtoota fi hordoftoota qophii ispoortii miidiyaa afaan Oromoo irraa odeeffannoo isaatii kana qabannee dhufne kana fakkaataa oduu simbiraan ga'uudhaan kan isinii waliin ture ana Maddin Siraajim. Odeeffannoo ispoortii biroo qabannee hanga walitti deebinutti qophiiwwan ispoortii miidiyaa afaan Oromoo waliin hafanii waliin turtii gaarii isiniin jenna.